immoo galgala sagantaa torban darbee haasaa gabaabduu isinii godhee har'a haasaa xiqqoo tokkoon isiniif qaba. Mudannoo biyya kana keessa ergan dhufee maaltu na mudate? Mudannoo baay'ee keessanarra mudannoo tokko isinii qooduu barbaade achirraa barumsa argattu jedhee waanan itti amaneef. Mudannoo koon isinitti madda baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Yeroo darbee almost gara baatii tokko ta'a magaalaa Jimmaa deemeen ture. Magaalaa Jimmaa dhaqee waan na mudate tokkoon isinii wajjin qooddachuu barbaade. Keessumatti uummata keenya biyya alaa jiru. Warraa barattu barumsa irraa argattu ijoolleen dheekkamtanii amma dheekkamsoo dhaabaati waan an dubbadhu sirriitti dhaggeeffadha. Itti deebina isa kaan yeroo bira. Yeroo Jimmaa deeme kanaan dura bara wayyaanee keessa al tokko deemeen ture Jimmaa. Konkolaataa oofadheen dhaqee hiriyaa kootii wajjini. Yeroo sana waggaa 8 waggaa 9 dura gaafan biyya dhufu namni gaafa jalqaba dhuftu simannaa godhamaa biizii taataa waan biraa hojjechuudhaaf carraan qabdu namni kun akkuma torban tokko turte torban lama turte namoonni sitti baay'atan sirraa xiqqaachaa gaafa deemu warri biyya alaatti hojii barree mana taa'uun barree waan gootu gaafa dhabdu Jimaa qamaata. Jimaan qamaan ture. Jimaa immoo yeroo lama sadii gaafa qamaatu haraaraa sitti ta'a. Yeroo nama obbiraa dhabdu Jimaa kee bitattee dhuma albeergoo keessa teessee qamaa oolta. Galgala gadi baatee cabsee itti waa hojjechuu hin dandeessu. Carraan ati qabdu biyya kana keessatti biyya alaarraa dhuftee gaafa haraaraa keessa galtu saayitii 3 yookaan saayitii 4 duwwaadha. Waaqayyoo nagalatummaa kana keessaa ba'een jira. Waan darbe waan ta'eef hinaasaa garuu namoota biraatiif barumsa ta'a waan ta'eef. Ijoolleen keenya baay'een keessumatti dargaggoonni gaafa biyya alaatii dhufnu kanaan qabamnee hojii biraa hojjechuu hin dandeenyu, olii gad deddeemnee waa fixachuu hin dandeenyu, nama dubbisuu hin dandeenyu, hirraftaa, hin kaataa, laaqana keenyaattee Jimaatti gatteessaa, achi cabsii jettee olii gad deemtaa, ammas hirraftaa, boris iftaanis waan kanan nu mudata ture. Yeroo sana keessa akkuma kana yeroo haraara kanaan qabamaa ture, magaalaa Jimmaa deemeen ture hiriyaa koo wajjin Sorsaa Lammii wajjin dhannee magaalaa Jimmaa guyyaa tokko oollee achi addeebine. Galgala kanan rafne ganama kaane masaraa Abbaa Jifaariin dhannee daawwanne achi addeebine Jimaa keenya qamaane rafne ganama kaane deebine jechuudha. Carraa olii gad deddeemee waa ilaaluu hin arganneen ture. Isa nama deemu kana waan baay'een ilaale waan baay'een baradhesi dachiin Oromiyaa maal akkasiin fakkaattuun hubadhe. Yeroon achi deemu kana mudannoo tokkoon na mudate. Xiyyaaraan an deeme magaalaa Jimmaa gaafa dhannu simannaa bareedaa kantiibaan magaalichaa itti aanaan kantiibaa baay'een isaanii gannee dubartoota babbareedoo wayyaa aadaa uffisanii dhufanii simannaa nu godhanii erga simannaa nu godhanii booda akka carraa ta'e magaalaa Jimmaa keessa walgahii ture. Obbo Masfiin Malaakuu fa'aa obbo Guyyoo Waariyoo fa'aatu achi ture. Isaanis yeroo walgahii fixan achitti wal agarree carraa isaanii wajjin magaalaa Jimmaa daawwachuun argadhe. Kantiibaan magaalaa Jimmaa, bulchiinsi Jimmaa obbo Tijjaanii faan olii gad deemanii waan baay'ee nu daawwachiisan. Bakka abukaadoo fa'aadhannee, bakka kuduraaf muduraan adda addaa jiru, bishaan bira dhannee waan baay'ee ilaalle, waan baay'ee natti tole, waan baay'ee irraan gammadee. Aduun gaafa dhiyuu jala garuu gara magaalaa Jimmaatti ol deebinee baadiyyaa keessa deddeemaa turre. Bakka ciisicha keenyaa nu fuudhanii dhaqan. Lafa hoteela Naashinaal jedhu natti fakkaata. Lafa hoteela kanaa gaafa dhannu xiqqoo ishee boqodhaatii irbaata baanaa dhufnee sin fuunanaan jedhanii bulchaan magaalaa Jimmaa, kantiibaan magaalaa Jimmaa, bulchaan Jimmaa waliigalaa hundi isaanii obbo Masarat faan itti gaafatamaa waajjira paartiitii lafa hoteela sanaan nu ga'anii sokkan. Amma gaafa lafa hoteelaa dhannu bakka siree keenya natti agarsiisanii warri gurguddaan kuni sireen isaanii gubbaarra ture, lammaffaa sadaffaarra ture. Ani immoo gara gadiirra naa kennan. Siree VIP jedhanii bakka bareedaadha. Akkuman ol seenee mudannoo koo achirraa waa barattuuf isitti dubbadha. Qaaman ni qadda jedhee wayyaa ofirraa babaasee shaaworii seenuuf jedhu bilbilli natti bilbilame. Eessaati? Ameerikaarraa. Hiriyaan koo natti bilbilee isuma natti bilbilu dheekkamsoodhaan natti ka'e. Maal taateen jedheen ati hin maraattee naan jedhe. Akka ummatti waan maalin balleesse Jimmaa dhufuun maalin balleesse? No, waa'ee Jimmaa miti. Namoota akkati biyya dhattu keessaa sitti maa ture keessaa an nama tokko ati garuu keessa baate
daangaa kuttee dabarte har'ammoo jimmaadha dheedaa gaafa dhanne waan sana daawwannu ijoolleen jimmaa kun foonii bilbila smartii kana baatti footoo nu kakaasanii footoon keenya dur feesbuukii keessa guutee jira. Gurbaan asii isanatti dheekamu haati warraansaa intala jimmaati. Har'a sii dhumeeraa naan jedha. Akkamuttiin amantee deemte har'a bakka lixxu waaqayyootti of kennadhu sii dhumateeraa naan jedhe. Rifadhe dhuguma gurbaan haati warraasaa intala jimmaa waan ta'eef jimmaa na fidanii jimmaa kana keessatti waa ta'uufan deemaa jedheen shakkii biraa keessa gale. Walitti dheekamne bilbila walirratti cufne lafuma bulu kana ilaalladha jedheen kara foddaa gaafan akkasii French door kan jedhamu banamaa akkasii jira gadi ba'ee gaafan ilaalu bakki ani bulu kuni lafatti gadhiyoodha. Dudduubi isaa magaalaan hin jiru caakkaa jira. Jarri kun as fidanii na dhabamsiisuudhaaf jedheen deebi'een ani iyyuu shakkii biraa keessan gale. Balbalichaan cufa jennaan balballi hin cufamu. Siree jala ilaala, oliin ilaala, asin ilaala. Har'a kana keessan bulu du'a kooti ijoollee koottis nagaan dhaammadheen haadha warraa kootti yoon bilbiladhe immoo hirrifatti jedheen dafeen wayyaa kiyya uffadheen fiigee customer service dhaqe. Gurbaan akkuma sireechii kireessuu gaafan ol galu na baree jira ijoollee salaaleeti naan jedhee miidiyaa irratti na beekaa dhaqeen karadhe buleessa kun jedheen siree ammati naalaatti kana keessa buluu hin danda'u siree kana naa jijjiiriin jedheen. Maaliifan si jijjiire sireen kun siree VIP siree bareedaa jedhamu keessaan si kennisiisee naan jedhe. Hin barbaadu an kana keessan buluun jedheen. Halkan irriba rafuu hin danda'u. Karaa foddaa sanaa ol yaabbatanii dhufanii makaddaadhumaan tiraasiidhaan na ukkaamsanii na ajjeesuu kan jedhu teererii natti naqe gurbaan hiriyaan koo. Har'a galgalan du'ee bula jimmaa keessatti jedheen. Waa'ee jimmaa gaa warri biyya alaa jirtanii akkamitti akka dhagaa turre jimmaa keessa gaafa dhattu sababii dhaaba siyaasaa adda addaa deeggartuuf jimmaatti mana hidhaa galtaa kan nama godhu waan baay'ee dhagaa turre. Kummaan Oromoof Oromoo gidduutti rakkoo uumuudhaaf wanta godhamaa turedha. Anis sana yaadanne erga gurbaan akkanaan jedhe booddee har'a bakka jimmaa na fidanii jimmaatti na dhabamsiisuudhaaf jedhe sammuun koo iddoo biraa na dhaqe. Namatti himachuu hin danda'u, hiriyaatti hin himadhu. Qaamni koo bishaan na ta'ee jira. Eessa abbaa koo naqaa gurbaa qaradheen gurbaan obsime naan jedhee manaajerii isaa bira dhaqeetu waliin haasa'ee ruumii tokkittiitu jira jedhan. Ruumiin sun immoo ruumii yeroo baay'ee abbichuun gaafa dhufu keessa buluu fooqii arfaffaarra. Isa siilaanna gaafa naan jiru inuman ililcha nan gammade. Nageessin jedheen wayyaa koo fudhadheen fooqii arfaffaa sana dhaqe. Fooqii arfaffaa dhaqeen kara foddaa isaa gadi banee ilaalaa yoo dhuma isin kara balbalaa natti dhufanii utuman taa'uu du'urrallee asirraan gadi utaaleen caccabe jedheen waan hundumaa qindeeffadhe. Akkasittiin boqonnee xiqqoosee qaama keenyas dhiqannee dhufanii nu fuudhan. Irbaata deemna naan jedhani. Sagantaan ajaa'ibaa qophaa'ee. Damma jetta, foon jetta, reettii qalanii wanti hafe tokko hin jiru. Bulchiinsi Jimmaa obbo Tijjaaniin ana cinaa ta'a akkas. Habtee koo haasa'inaan jedhee as na qaqqaba. Ani sanni alkan dhufee na ajjeesaa ta'u sabni koo keessa dhufa. Akkasi jaallannu beektaa naan jedha. Akkasi jaallannu beektaa naan jechaa immoo alkan dhufee na ukkaamsaa jedhee hinaasa'u mukan ta'e isa hiriyaan koo sila akkan naan jedhe an isan irriba dhabaa jira. Isan lafa lixu dhabee hinaasa'u hin dubbadhu foon muranii natti kennu nyaata natti kennu afaan na kaa'u dhuguma garaarraa Tijjaaniin baay'ee na jaallata na cinaa ta'eetu habte hin beektaa garuu akkasi jaallannu naan jedhan. Ani isa waa'ee jaalala isaatii miti isan booda du'u sana yaadachaa ture. Har'a galgala jarri kun kan na gochuuf deemu yaa Waaqayyootu mana baasireen obbo Masfiin akkasuma ilaaleetu haalli koo sin taaneef fakkaata. Xabadhaasin ani deemeedha jedhee achumatti dhugatee sokke. Hin teenya wanti nyaata waan dhugamu guutee jira. Ani waa'ee isa nyaataa waa'ee isa dhugaatii miti. Ani waa'ee isa booda dhufanii irriba koo keessatti na ukkaamsantu fuula koo dura dhufe. Achi akkuma isaatti kaane aduunne ganama immoo iddoo biraa daawwachuu deemna waan ta'eef nan dadhabe nan rafaan jedheen deemtaa'e na fuudhanii deemanii ol na geeshanii dhugaa waaqaan isinitti hima dhaggeeffachuu danda'u sagalee koo dammi nafne dhugaatiin hin nafne bishaan hin nafne nyaati hin nafne fidanii siree koo bira naa kaa'u. Kabajaa isaan ilma namaatiif qaban jaalala isaan ilma namaatiif qaban dhugaatiin illee daak fidanii lakki ani dhugu halkan fidanii fuula koo dura akkas dhugaatii naa kaa'an.
wanti isaan kilaasikoo keessa hin fidin hin jiru. Dhugaa dammasa jiisaa kana simmintoo fakkaatu kana fidanii. Halkan yoo irriba keessallee beelofte kan afaan kaadhu naan jedhanii. Akka kanatti an bulee ganaman ka'ee jilbeenfadhee Waaqayyoon kadhadhee cireedhaaf gadi baade. Obbo Guyyoo Waariyoo Aqaabee Higgeedhu isa Oromiyaa Aqaabee Higgiidhaa bulchaan magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii obbo Najii baay'ee isaanii obbo Masarat dhufanii akkasittiin teenyee ciree nyaanna. Buluukoos hin amanne Waaqayyoonis galateeffadheen haasaan godhamus hin jiru nyaata utuma nyaannuun ciree koo nyaadhee keen lafaa ol ka'e yaa jara keenyaan jedheen baay'ee naaf galatoomaa simannaa naa gootaniifis akkaataan itti isiniif deebisuun qabu Waaqayyoon isiniif deebisu waa'ee Jimmaa akkasitti hin dhageenye ani biyya alaa taa'ee gaafa hin dhaga'u namni akka koloqoda kana haasa'u Jimmaa keessa ba'ee galuu hin danda'u. Ijoolleen dhiyaarraa dhuftee shanee deeggarta shanee jedhanii mana hidhaa galchuu mana hidhaa keessatti hiraarsu sababii siyaasaatiif namni keenya hiraarfama. Ijoolleen barattoonni yuunivarsiitiin rakkoo adda addaatu ragaa kanan dhagee simannaa naa gootanii baay'ee galatooma. Dhugumaan garuu wanti kun yoo isin biratti godhamee jiraate maqaa kabajamaa uummata Oromootiin isin gaafadha naa hiikaa ijoollee sababii siyaasaatiif fiitan jedhee lafaa ol ka'een gaafadhe na dhaggeeffachaa jiru kijiba tokko keessan maqu irrifatan. Obbo Guyyoo Waariyoos lakkii Oromiyaa keessaayyuu bakkumti manni hidhaa ijoolleen namni hidhaan ittiin baay'anne asiinaan jedhee obbo Tijjaaniinis hundi isaanii yoo dogoggoraan waan akkasii uumameera ta'e in ilaalla garuu hamma beennutti garuu sababii siyaasaatiif jenne sababii ganda tokkoof dhufe jenne nuti nama asitti hiine hin beenyu naan jedhee wajjiniin haasofne. Kana keessan darbe yeroo fagoo teenye ilaallu yeroo fagoorraa wal hubannu akka nuti wal jibbinuuf akka nuti walitti bobbaanuuf sababii amantiitiif sababii siyaasaatiif sababii gandaatiif sababii ani iddoo akkasiitiin dhufe sababii ani Harargee ta'eef sababii ani Wallagga ta'eef sababii ani Jimmaa ta'eef sababii ani Arsii ta'eef waliin jedhame akka nuti tokko hin taaneef waan baay'een nurratti dalagama. Galgala sana irriba dhabeen bule ololuma waanuma qabatamaa hin jirre tokkoon waan ijaan hin argamne tokkoon kana keessan dabarsee muuxannoo kana keessaa waa barattu akkaataa itti dubbatamu tarii rakkoon adda addaa jiraachuu danda'a. Milishaan iddoo adda addaatti nama miitiidhaan milishaan nama hiitiidhaan garuu kana finnee akka waan uummanni nama miidhaa jirutti akka waan qe'een tokko nama gidirsaa jirutti akka waan uummati tokko nama cunqursaa jirutti wanta oofamu kana yoo dhiifne gandummaan jira gandummaan xixiqqoon tokko argaan jira numa jira. Iji koo iskaanii godha bakka naqutti gurri koo iskaanii godha nan dhaggeeffadha waajjira adda addaa gaafa naqu nan ilaala nan taajjaba walitti qabee guyyaa tokko hin dubbanne hin jira gandummaan kuni garuu gandummaa hamma kana walitti nu bobbaasee wal nu hiisisee wal nu cabsee nama keessaa wal nu baasisu ta'uu hin taane gandummaa waa walii qoodu wal shooshuluu walitti deemuu gandaa waa walii godhu kana hundi keenya irratti qabsaa'uu waan qabnudha gara fuula duraatti irratti hojjechuu qabna. Maaliif kun xannacha yoo har'a xiqqummaatti wanta kana hin fayyistu taate boriin guddata qabaleetti gad deebita. Sababii har'a akka gandaatti yoo of waamte akka gandaatti yoo waa of goote akka Wallaggaa jettee warummaa Wallagga keessa gad deebite Wallagga ba'aa Wallagga dhiyaa waliin jettee achitti gad deebite sababiin Wallagga jedhuuf achirraa waan hin dhufeef namni biraan immoo waan biraa waan jedhe akkasiin waan biraatti hin qabamneef hin kakaasaa jira. Qabaleetti galla gandatti galla qabaleetti gaafa gallu immoo maatiitti galla sun akka hin taaneef maal gochuu qabna? Utuunni hin guddatin cabsuu qabna. Utuunni ol hin ka'in muruu qabna. Oromoodha saba tokko afaan tokko dubbanna aadaa tokko qabna eenyummaa tokko qabna kan dhabnes waliin dhabne yoo argannes waliin arganna waan kana hundi keenya gara fuula duraatti har'a si gammachiisuu danda'a gandaan waa argattee gandaan wal ijaartee gandaan hojii argattee gandaan wal bor rakkoo uuma har'a ani bulchaa yookiis immoo itti gaafatamaa waajjira tokkoo ta'e kan buna naa buusus waardiyaan koos gaardiin koos barreessituun koos maal koos ijoolleedhuma kobor ijoollee beekiyyoon haayirii godhadhe bor bakka sanaan ka'a tokkotu immoo dhufa kan Shaashamanne inni immoo warran qaxare sana hundumaa ariyee maal godha kan isaa fidata bor immoo isa kan Gujii tokkotu dhufa
isa booda Oromoo walitti bu'uuf deema. Kun akka hin taaneefi an Oromoof hin hojjedha jedhee dhiya keessa dhaladhee Harargeen ba'anan simatu yoo ta'e Oromoof hojjechaa hin jiru. Sanarraas amantii yoon hin qabaanne Oromoof hojjechaa hin jiru jechuudha. Dhuguma Oromoof hojjette yoo taate, dhuguma Oromoodhaaf qabsoofte yoo taate, Oromoodhaaf hojjette taateennan maqaa Oromootiin of waamtee Oromoo hundumaa biratti ija tokkoon ilaalamuu qabda. Oromoo tokko hundumaa biratti kabajaa argachuu qabda. Kanaafi gara fuula duraatti waan hundi keenya irratti hojjennee hundi keenya cabsinuudha. Cabuu qaba kun. Lagatti wal gashuu, gandaan wal qooduun, amantiin wal qooduun, siyaasaan wal qooduun kana yoomiyyuu hin fudhadha. Namoota sooshaal miidiyaa irratti waggoottan ja'an torban darbe irratti qabsaa'aa ture hin jaalladhu waa'ee gandaa irratti. Kana inni jiraataa jira xixiqqoomsee hin jirti akka inni hin guddanne hundi keenya irratti hojjenna. Garuu isa qeedhaan walitti nu buusuuf ololli gaggeeffamaa ture waanan dhaqee argirraa Jimmaa keessatti jaalala isaan namaaf qaban na beeku eessarraa akkan dhufe na beeku. Abbichuu jaallatu baay'ee Dr. Abiyyi baay'ee jaallatu lubbuu waliin jaallatu. Dr. Abiyyiin kan saanii duwwaa garuu miti. Kan saanii duwwaa miti achitti hadhalatu iyyuu marre. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti marroo lubbuu keetii ol jaallatte yoo ta'e marroon hundumaadhaaf qabsaa'uu qaba malee ganda tokko duwwaa miti. Jawaaris akkuma kana. Arsiin duwwaan leellisuu miti hundatu leellisuu qaba. Kan qe'ee tokko duwwaa ta'uu hin qabu. Kan hundumaa ta'uu qaba. Kanaaf waan qabnu waliin qabna, waan dhabnus waliin dhabne gara fuula duraatti mudannoo baay'ee jira. Irra deddeebiseen garuu mudannoo naga qabe isinii wajjinan qooddadha. Waa'ee investimentii waa'ee xiqqoosee jedhee dubbadhee darbuun barbaada. Investimentiin keessumaa namoonni biyya alaa jirtan biyya alaa keessatti yeroo baay'eedhaaf hojjettanii barumsa qabdan maallaqa qabdan biyya keessa irratti investii godhamu. Biyya keessa irratti. Habtaamuun hiyyeessi Oromoodhaa waan tokko hin gargaaru. Yoo waa qabaattan Oromoodhaa bu'aa buustu. Siyaasni warra siyaasaatiif dhiibna. Warri siyaasaa haa hojjetan. An siyaasa miti kan hin jiru. Siyaasi keenya dinagdeen qabu ta'ee jennaan. Aangoo qabaattee dinagdeen qabdu taatee jennaan gatiin qabdu. Fooqii kana gubbaa dheengaddas isinitti himeen jira. Kaleessa fooqii dhedheeraa gubbaa taa'een achii gadi ilaala Finfinnee. Namni Oromoo tokkittiin yoo waa qabaate Oromoodhuma tuttaara. Maaliif namni sun argate jedhee maaliifan dhabe jedhee kanaaru hin jiru. Maaliif argate aara? Inaafi kana keessaas ba'uu qaba. Borammatu rabbumti godhee magaalaa Finfinnee keessatti investimentii tokko hojjedhee kan waan sana argee aaru Oromoodha. Maaliif waan akkasii dhabe an jedhee min kanaaru? Maaliif inni argateera? Garuu kan alagaan ilaalan. Isa alagaa ilaalee akkamitti namni jarri kun iddoo akkasiitti dhuftee kana ijaarratte jedhee namni aaree xiiqii keessa galee waa hojjetu xiqqoodha. Isa obboleessa isaatiitti aara malee isa kan alagaatti naaru. Kanaafi warra amma Finfinnee keessa yoo ta'e kantiibaa magaalaa Finfinnee kabajamoo aadde Adaanech Abeebee akka Oromiyaatti yoo ta'e kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiis warra kana lamman investimentii irratti akka hojjettuuf kan si gargaaran. Jirri kun lamman isaanii dhugaa ta'ee jennaan Oromoon akka hojjetu barbaadu. Oromoon dinagdeen akka jabaatu barbaadu. Oromoon akka cimu barbaadu. Oromoon akka hojjetuuf gaafa carraa bananii waan baay'ee jira gara fuula duraatti irraa dubbanna. Guyyaa tokkotti isiniif fidee isiniif hin fixu. Namoonni isaan gara hojiitti fidan maalirra akka isaan jiran aarii keessa jiru. Namni keenya baay'een isaa hin fuudha. Lafa tokkollee fudhatee investimentiidhaaf yoo godhe qeesaarraa nama fidee min kan hojjisiisu. Biyya Oromoo irraa fidee miti. Jarri gaafa investimentiidhaan waa tokko fuudhanii makiinaa gurguddaatti nama isaanii fidanii kinoo daangaa maqaa sabaa dha'uun barbaaduufan. Daangaa biyya isaanii kiiloomeetirii 700 irraa fe'anii fidanii hojjisiisu. Kan keenya hojiidhuma isee dhagaallee walirra tuuluu sana nama isaatiif hin kennu. Warruma lafirraa fudhatamee isaaf kennametti immoo deebi'ee gurguratee mana mashataa keessatti fixa maallaqicha. Isaanis cinqii kana keessa galan namoonni dhugumarraan hojjechuu barbaadanii namoonni dhugumarraan investii gochuu barbaadan biyya alaarraa dhufanii karaa dhaban immoo baay'ee jira. Eenyutu karaatti cufsiise? Warra kana karaatti cufsiise.
Yeroo investimentii waasii kennan waan ati habtaamu special taateef miti. Waan namarraa adda ta'eef miti. Namni kun hojjetee uummata isaatti na gargaaru. At least nama 2 nama 5 baadiyyaarraa fidee Finfinnee keessatti akka hojii argatu haa godhuudhaaf sitti kennu natti kennu. Kanaaf yeroo waa fuutan yeroo bakka investimentii isiniif kennan hojjedhaati warra waan sana isinii kennan illee boonsa ummata keessan ittiin boonsa waan hin taanetti hin balleessina. Sakaan immoo yeroo biraatti isiniif deebi'a. Waan baay'ee jira. Walitti qaqqabeen isiniif dubbadha. Mudannoo amma mudate kanarraa waan xiqqoo isheellee irraa barattu jedheen kana fidee isinitti haasa'aa jira. Ulfaadha mana sagadaan deema. Waaqayyoon isiniif kadhadha. Ofii kootiifis nan kadhadha. Yeroo gaarii qabaadha. Sagantaa biraatti walitti deebina. Dhiifama bilbila gidduutti dhufe. Nagaannaaf jiraadha. Viidiyoo kanammoo hiriyoota keessaniif daddabarsaa keessumatti namoota biyya alaa jiran utuu na dhaggeeffatanii baay'ee bareedaadha. Fagoo teenyee wanti jedhamuu fi namoota gidduu Oromoo gidduutti akka lolli adda addaa banamaa jiru wanti godhamu ani waa'ee siyaasaa irraa miti. Waa'ee mootummaa irraas miti. Ani haasaan koo waa'ee Oromoo gidduutti. Dabballee mootummaa mitanii dabballee dhaaba siyaasaa kamiyyuu miti. Waan Oromoo gidduu jiru garuu akka Oromootti Oromoo walitti nu buusuudhaaf gandaan amantiidhaan wanti ala kana ololamu kijiba akka ta'e soba akka ta'e Arsiidhaa fi Wallaggi obbolaadha Harargeedhaaf Jimmi obbolaadha dhiiga tokko lammii tokko saba tokko fedhii hunda isaanii keessa jiru iddoo hundumaa jira kan akka kanatti hubannu nagaa waaqayyoon naaf jiraadha.